Didaatu yookiin iteelem haadha manaa isaatiin maal irratti walolanii dhimma isaan irratti walolanii fi akkasuma irreechi haala kamiin gaggeeffamaa jira. Jawaar Mohaammed hoo sababa intala Harargee fuudheen akkam maaltu deemamaa jira kan jedhu wal ilaalan jechuudha. Didaan yeroo jalqabaatiif haadha manaa isaatiin wal dhabee gara miidiyaa irratti baase jechuudha. Didaa jechuun namni hin beekne jiru haadha manaa isaa akkasuma ituu jechuudha iteelem. Iddoo tokko nama amala qabeetti didallee nama amala qabeessa nama dhugaa iddoo dinqisiifadhuudha. Didaan nama miskiina nama amala akkasii qabu miti nama moofidee miidiyaa irratti nama baasu sanii miti. Didaan ani haadha manaa kiyyaatiin sababa ilmoo kiyyaa wal dhabnee jedhee jira jechuudha. Irreechi hoo maaliin akkamitti dabarfamee haala kamii fi waa'ee jawwee hoo maal haasa'aa jiru? Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii jecha. Har'ammoo dhugaa dubbachuuf waa'ee ani qabadhee dhufe waa'ee iteelemii fi akkasuma irreechaa akkasuma haadha manaa iteelemii fi haadha mana didaa ituu jechuudha. Asuma viidiyoo kee kanammoo laayik gochuu fi sheer gochuu kan daganne bilis koomantii namoonni yaada qabaatan yaada keessan kennadha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko kan namatti dhagahamudha. Waa'ee iteelemii fi waa'ee didaa abbaa manaa isiitiif didaan haadha manaa isaa sababa maaliitiin gargar ba'uu danda'ani. Alhamdulillah rabbil alamin ammoo walitti deebi'anii jiranii galanii rabbiif haa ga'u. Kanas wajjin laalla jechuudha. Akkasuma waa'ee Jawaar Mohaammed maaliif irratti tuulamaa jira? Kun immoo baga fuutee kun immoo baga fuun wantoonni kun wal dhaa jira jechuudha. Hordoftoota kiyyaa maatii chaanalii kiyyaa kan taatan didaa fi iteelem yoo fudhanne waan xiqqoo walitti bu'a. Dubartiin takka abbaa manaa isiitiin gaafa oldhamdu maasitumaa miti waan fedhuu si godhe sokkaa jedhamu sanii deemee dhuguma sokkaan sun fokkataadha. Badanii maatitti galuun sun waan fokkataadha. Tokkoffaa abbaa manaa kee jaalate taanaan gatteettee araarfatta. Balleessaa kee fudhattee yoo balleessaa si dhiifama si gaafate jechuudha. Didaa nama sababa ilmaatti walitti dhufnee ilmi kiyya yeroo ani bakkaa dhufutti ilmi kiyya afaan kun inni didaa obboleessa kiyya. Ilmi kee bichaa miti. Namoonni tokko dhiironni tokko ilmi kun kiyyaa jedhee akkasitti fudhata. Yaaddoo fudhadhaa amma fakkeenyaaf yaaddoo sabaa. Yaaddoo nama ilma sadii addatti dhiira ta'e addatti guddisaa jira. Kun maaliif ree? Ilmi suni haatillee hamma miitu beeki. Isheen irratti gattee gaddiimte miti. Fakkeenyaaf amma didaan iteelem odoo daa'ima sana irratti gattee deemte dhugaa sammuun isaa ni maraata. Maaliif mucalleen jechuudha oodhaa jechuudha rabbi isaa haa guddisu. Mucalleen baay'ee oodhaadha. Garuu isiin daa'ima sana fudhatte maaliif deemte? Ilma kiyya dhiironni akka haati sun isin caalaa qabdutti beeka. Fakkeenyaaf amma didaan akka nama isiin ilma san sirriitti qabneetti fudhatee tarii reebuu danda'a, tarii jechaan jechuu danda'a. Garasitti fudhate garuu erga godhes ni seenaa ilmi namaa jechuudha. Kanaaf ani wanni dhiirotaan jechuu barbaadu didaan himmootuyyuu haati manaa kee yookiin ituun si deebi'uuf ilma kee wajjin gara mana keetti si deebi'uuf hedduutu akkasii gammadee hedduutu akkasii galatoofadhallee jaarsota ergitee deeffachuu keetiiti. Maaliif miidiyaa irratti baanii akkana jechuudha wanni hunduu kan danda'amu kan godhamu keessattuu wal loltanii yoo jedhan namni otoo miidiyaa irratti wal baasuu baate. Gaafa miidiyaa irratti wal baase qilleensatu seenaa nama jidduu seenaa diigga dhufaa bushatu dhufa jechuudha. Namoonni abbaa manaa keessan waan fedhe yoo isin godhe abbaa manaa keessan dirqama ati dhohifattee qaqqabattee calliftee ooltee bultee adabbii mana keessatti isatti gootu ni beekta. Yookaan immoo ooluma kaatee fiigdee ooluma kaatee biyyatti gala. Amma fakkeenyaaf iteelem odogaa san baduu baatte qilleensa kana hunda wanni fidu hin jiru. Didaa wanni mataan dhukkubuuf hin jiru. Isilleen immootuyyuu waan kana keessumatti yoo fakkeenyaaf didaa adabuun hin dandeette akkamitti akka inni dhiifama gaafatullee hin goosifte hin dandeette salphaadha karaan hundu. Obboloota koo shamarran abbaa manaa keessan daddaftanii miidiyaa irratti hin baasina. Haadha manaa keessan daddaftanii miidiyaa irratti hin baasina. Keessan araarfadha. Keessa walii fidha. Kun bari salphaadha abbaa manaa ofii araarfachuun haadha manaa ofii araarfachuun.
jaarsaa fayyoo jaalala yookaan beektan taate jiraa jedhama na fakkaata maqaan isaa. Gaafa fayyoo fi jiraa wal lolanitti wal lolanii jedhan haati eeboo rifattee fiidee daraarsuudha gaafa dhayxetti anaaf ishee itillee nu araarsaa jedhe dubbii qabbaneessa jechuudha. Yeessu arguun akka jaarsa jaartiin erguu yoodaa hin dhagaan garuu jaarsaaf jaartiin miidiyaa irratti otoo wal baasuu baatanii otoo wal lolle otoo akkas ta'an otoo jechuu baatanii yaaddisna jedha dhugumatti waan qabdan keessan fixadha abboo maal humata akka wanni sii dabalu wanni sii hir'isu tokkollee hin jiru wanni sii dabalu si miidhaa sitti fida miidhaa namatti fida dhugumatti jaarsaa fi yookiin haadha manaa ofii jechuudha. Alhamdulillah didaan amma araarfattee jira. Asumaan irreecha har'aa akkam ture akkamitti darbe dhugumatti irreecha har'aa haala bareedaa haala ho'aa haala namatti tolu boombii kan dhoosu jechuudha. Dhuguma nagaan bahee nagaan galuun isaa iddoo kan nama gammachiisu jechuudha. Ijoolleen Oromoo akkasuma uummanni Oromoo hundumti isaanii gammachuudhaan nagaan addaan galuu isaaniitti hedduu takka gammadanii alhamdulillah rabbil aalamiin. Uummanni kun immoo garaa isaanii gubachaa jira. Biyya keenya jedhanii irratti uffata bareedaa waan barbaadan zanaanfataa jedhanii deeman jechuudha. Walaa waan namatti tolu. Maaliif biyya ofii keessatti namni wanni galgalaa ganama miidiyaa kanarratti biyyi keenya kan tuqame. Rabbiin ammallee mootuu jechuudha. Uummata kana rabbiin nurraa hidhe biyyi keenya rabbi nagaa haa taasisu. Uummanni faannoo kun uummata mujrima, uummata badaa, uummata hamaadha jechuudha. Uummata faannoo kana rabbiin nuti gammachuun jenna waggarraa ji'arraa rabbiin akka duuti nurraa haa dhaabbattu, hidhaan nurraa haa dhaabbatu. Wanni namni iyyataa ture maali? Wanni durirraa qabee hamma ammaatti hayyootiin Oromoo, beektoonni Oromoo, sheeyni Oromoo, qeesiin Oromoo maaliif dubbata? Biyyi kee kabayi nagaan haa galu akkuma du'aa godhatan san jechuudha. Kadorrobe haa dhalu kabayi nagaan haa galu jedhanii siinqee ofii buufatanii maal jedhanii akkasitti eebbisamuun dhiira. Nutillee biyya keenya keessatti nagaa barbaanna. Nagaan nu bahe nagaan nu galu. Daamti nagaan baatee nagaan galu. Dargaggeessi nagaan bahee nagaan galu. Dargaggeetti nagaan baatee nagaan galu. Wallahi kabaja guddaa alhamdulillah rabbil aalamiin kana barbaada. Jawaar Muhammad illee kana barbaada. Baqqalaa Garbaa akkasuma warroonni abbootiin siyaasaa TV hidhattoonni bosona keessa jiranillee nagaa barbaadu. Uummanni keenya akka hin tuqamne, uummanni keenya nagaan bahee nagaan haa galu. Isaanillee irreeffatan na fakkaata. Kana barbaadna jechuudha. Kana malee yeroo hunda du'uu, yeroo hunda madaa'uu, yeroo hunda maal jechuun nurraa asumaan daangaa haa taatu. Asumaan nurraa muchoollee qaayetti rabbiin nutti as hin deebisine. Kanaaf jechuudha wanni har'a dubbachuu barbaadu dhimmichi kiyya akkasuma waa sadii wal keessatti qabasiyaa. Waa sadii wal keessatti qabu waa'een irreecha kana fakkaata haala bareedaadhaan ture. Inshallah viidiyoon immoo yoo na bira ga'e viidiyoo isin biraan ga'a jedhee abdii qaba. Garuu immoo viidiyoo nama buusee hidhachuun natti ulfaata. Inshallah viidiyoo mataa kiyya akkasitti irreecha isinii fide jedhee abdiimaan ta'aa jira. Eeggachaa jira. Kana isin jechuu barbaada. Kan biraa wanni nuti isin darbu dhimma jawwee. Dhimma Jawaar Muhammadii fi akkasuma yookiin dhimma Dr. Ilillii haadha mana isaa jechuudha. Namoonni Ilillii Dr. Ilillii akkasuma malee deebi'ee Jawaar Muhammadii irratti yookiin kun isaa arrabsaa yookiin kun isii arrabsaa ta'uu danda'a. Maaliif hojjettani? Kuni wallaahi waan baay'ee ulfaatullee miti haa ta'u namatti hin ulfaata. Jawaar waan kana guyyaa keessatti yaadaa qabamoo duraan keessa isaa jira. Namni waan kana hubachuu dirqama isaati. Fakkeenya yoo fudhanne namni waan tokko guyyaa keessatti yaadee hin godhu. Waan durarraa keessa isaa jiru kaayoo isaa fakkeenya dhaloota isaa jireenya isaa keessatti duraan namni inni wajjin turee umrii isaa guutus wajjin erga barumsa irraa eegalee namni wajjin
inni hojii isaa asiin ga'e haadha mana isaa kabajamtuu jaalatamtu Aadde Arfaasee. Isheen dhugumatti nan jaaladha nan kabajuu dhugaa dubbanne jechuudha. Ani akka mataa kiyyaatti Jawaar Arfaasee irratti hin fuudha jedhee yaadeen beeku. Abattan keessa keetti illee nagamne. Tisillee hin jenne. Garuu Jawaarii fi Arfaaseen haati manaa isaa hangafte haati Oromiyaa waan kana fedhii qabaachuu dandeetti, fedhis dhabuu dandeetti. Garuu Jawaar keessa ka jiru inni kun har'a odoo hin taane kalee odoo hin taane durumarraayyuu karoora qaba. Durumarraayyuu karoora qaba. Maaliif sila namni dubartii 2-3 fuudhu Abiyyi Ahmad. Maaliif yoo jettan mootummaadha. Garuu ilmaan qabu. Waan isaan ajaa'ibu. Waan tokkotu jira gisee tokko maa jedhanii dubbatan gisee mallas tu'e mallas ilma tokko qabaa. Ilmi tokkichi sun mataan isaa lekkiin dalaguu maraatadha jedhan. Garuu Abiyyi Ahmad dubara 3 qaba. Silaa namni amma fuudhee ilma argatee waan jechuu danda'u inni Abiyyi Ahmad maaliif hin fuune yoo kan jettan taate hin sodaata. Sodaan isaa maaliin dubartiin nama ajjeefti. Isin galee wanni namitti ittiin du'uuf deemuuf dubartiin nama ajjeefti dhibbumaan dhibbatti. Kanaaf sodaate. Maaliif namni namatti bitu. Kanan jechuu barbaade Jawaar jechuudha. Jawaar kalee odoo hin taane dhimma kana waan kana yaada kana Dr. Ilillii odoo hin taanetti durumarraayyuu dubartii lammaffaa akka fuudhu xiyyeeffannoo mataa isaa keessa waan jirudha. Isin galee warroonni akkanuma nukkaatanii bubbiftanii warroonni maal jettan wallaahi uummata akka fuudhuu hin dandeettan hin bubbisina. Inni isillee kanallee lachuu ni horata. Waa isa miidhuun jiru. Maaliif jireenya lachuu nama 4-5 horatuu danda'u Jawaar jechuudha. Maaliif fuudhee Jawaar maaliif fuudhee ka jedhutu jira biran bakkisee ammaa kanatti. Isin maal akkamitti yaaddan? Haa fuudhu kaa yoo fuudhe maal rakkoo qaba? Fuudhuun baru waa rakkoo hin qabu. Namni kun maaliif sababa maaliitiif fuudhee beeku sirra jira? Wanna kana duraan itti yaade Muhammad amma jechuun sirra jira. Mush fuudhu jettanii miti. Dhugumatti namni keenya kun yoo namni tokko fuudhe maa fuudhee yoo heerumte maa heerumte yoo jaalatte maa jaalatte yoo uffata bareedaa uffatte maa uffatte. Sila meeqam taaree ilmi namaa bakka warma miidiyaa kanatu godhi yoo jedhe godha. Wallahi na ajaa'ibdanii ajaa'ibdee uummanni keenya kun jechuudha. Fuudhaa sanillee gabbaate maal goona miti. Zamana Jawaar Mohaammed lama fuudhe kun 3-4 fuudha hiyyeessa ofii bulchuu hin dandeenye 3-4 fuudha. Rabbumaan nutti erge. Akkasitti shamarranii dhumatte. Maal dhumattee biyyuu reetartee biyyuu. Dhugaan seenaa shamarran. Shamarran dhugaa isinitti fakkaatan dhiirri takkittiin dubartii lama of jalaa qabaachuun du'u jechuudha. Maaliif hojjetan waan nama qunnamuun beekan garuu akka sirriin taane akka jaalala hin jirre hubattanii fakkeenyaaf waan kanarra inshaallah viidiyoo isin hojjedha. Dhiirti dubartii lama qabdu qalbiin isii lama jechi isii lama gochi isii lama waa hundi lamaan xumuramu. Sababni maaliif firee? Yani dubartii lama qabdi qalbiin takkittiin hin jirtu. Yoo 3 qabaatte qalbiin isii 3 gochi isii 3 jechi isii 3 akkasitti godha yaa ummata kiyya. Dhiira dubartii 3-4 fuuta. Yaa Rabbi yaa Allah ani hoo maal jedha yaa Rabbi kiyya keessa du'aayitii akka dadhabeeka. Yaa Rabbi kiyya dhiira jaartii qabdutti nan qabin. يا ربي يا الله يا ربي يا الله ربي كي وانا انقلد ربين وان اني نوف كتب نوف قودي يوم ينقطو
ati tokko qabaadhu lama qabaadhu rabbiin bakka sanii mijjateen hojjeta. Jawaariin waan katabaa rabbi isaaf haadha manaa isaa tan lamaffaa tana walitti katabe. Isi waa tokko godhuu hin dandeetta wallaahi billah hamma feete waan feetan dachii tana garagarchita. Jawaar karas raahaa godhee jiraataa jira. Rabbiin ammallee raahaa isaa haa goosisu. Dhugumatti mucaa tokkotu mucattii tokkoon gisee tokko maal jedhe amantiin isaanii garagara wal jaalatanii turan. Waggaa meeqa dura amma maal jedheerree maarree Jawaar Mohammadiifi Arfaasin wal fuudhanii jennaan amantaan keetillee adda kiyyallee addaa garuu ilma argatan hojjennaaniin ilmi gaafa guddatetti amantaa fedhe hordofaa. Amantii ilma kiyya waa tokko isa dirquu hin danda'u. Yoo amantaa musliimaa qabatee hin dirqu yoo amantaa kiristaanaa qabatee hin dirqu. Amantaa kamuu dirqu mirga isaa waan eeguuf jedhee dubbate. Dubbichi kun maal agarsiisaree nama amantaa isaa garagaratti jedhee waliin jiran jedhee yaada akkasiisan mucaa tokko maratee ture. Garuu mucaan sun akkanaa mucaa hiriyaa turre beeka akkanumatti hiriyaa turre waan turame waggaa 5 dura moo akkas. Akkanaati jechuudha kun hin ta'u batan. Amantaa qabaatee amantaa walitti yaani akkas heerumu sun hin ta'u. Kanaafuyyuu dhimma jawwee asuma irratti xumurraa dhimma keenya mootiyyuu viidiyoo keenya akka nama hunda bira laayik share subscribe gochuu hin dagatina. Tana bichaa malee waa tokko isinirraa qabnu garuu na jajjabeessitee hamma ammaa naga'uu keessan hedduu takka galatoomaa ulfaadhaa kabaja irraa qabdu uummata kiyya uummata jaalala.